Seenaa Israa'El hundeeffamarraa hanga har'aatti taateewwan ijoo akkasumas seenaa waraana Israa'el fi biyyoota Arabaa gidduutti gaggeeffamaa ture. Sirnaan qixxeessinee isiniif dhiyeessineerra. Daawwadhaa, irraa baradhaa, lammii Global Miidiyaaf haaraa kan taatan subscribe tolchuun qophiilee keenya kanneenii fi kanneen biroo hordofaa isiniin jenna. Waa'een gameessa Biriteen Arthur Balfour kitaabilee barnootaa UK irratti muraasa garuu barattoonni Israa'el fi Filisxeem waa'ee nama kanaa bareechanii ibsu. Innis waan har'a itti jiraniif ka'umsa waan ta'eef. Waliigalteen Balfour 1917 mallattaa'e biyyoota lameen keessatti akkaataa garaa garaatti barsiifamee hubatameera. Boqonnaa haaraa jalqabbii lola Arabaa fi Israa'el ta'ee waliigalteen kun kallattii bahaan handaara galaana Meeditiraaniyaatti kan argamtu Israa'el biyya Yihuudootaan dhuunfatamedha. Erga biyya taatee hundooftee as biyyoota Arabaa ishee marsanii jiran waliin nagaan jiraattee hin beektu. Inumaa firri ishii warra lixaati. Akkaataan hundeeffama Israa'el fi hariiroon isheen biyyoota Arabaa waliin qabdu akkaan wal xaxaadha. Mee taateewwan ijoo muraasaa ilaallu. Bara 1917 Biriteen warra Otomaan harkaa Filisxeem baafatan. Filisxeem keessatti uummata Yihuudaatti mana ijaaran. Kun karaa labsii Balfour raawwate. Labsiin kun jechoota 60 qofaan birmadummaa fi walbummaa Yihuudootaa akka mirkaneesse seenaa keessatti beekamaadha. Cinaatti ammoo gochi mirga siivilii fi amantii hawaasa Yihuudootaan ala ta'an sarbuu kamiyyuu raawwatamuu hin qabu sarara jedhu labsii kanatti dabalan. Labsiin ministeera dhimma alaa yeroo sanaa Biriteen Arthur Balfour nama jedhamu mirkanaa'e kun xalayaa nama yeroo sana warraaqsa Ziyoonizim jedhamu gaggeessaa turetti ergame keessatti dabalameera. Sochiin Ziyoonizimii hiree murteeffannaan uummata Yihuudaa dachee isaanii galaana Meeditiraaniyaa irraa kaasee hanga qarqara bahaa laga Jordaanitti jiru keessatti akka mirkanaa'uuf gaggeeffamaa ture. Dacheen sun garuu kan Filisxeem ta'uutu mirkanaa'e. Labsiin kun akka ibsutti mootummaan Biriteen uummanni Yihuudaa dachee Filisxeem keessatti qe'ee ijaarratanii ollaa tokko uummataa jiraachuu akka qaban tumsaa ture. Labsiin kun uummata Filisxeem uummata Yihuudootaan ala ta'an jechuun ibsi malee maqaa isaaniiyyuu hin eerre. Warri Filisxeem ganama hubatan biyyoota Arabaa yeroo waraana addunyaa tokkoffaa Otomaan Tarkii jala turaniif deeggarsa siyaasaa fi humna waraanaa taasisuuf waadaan galame eessa akka bu'e wallaalan. Impaayera Otomaan jala biyya isaanii bahaa giddu galeessaa guutummaatti haguugu akka walaba baafataniif akka deeggartu Biriteen Arabootaaf waadaa seentee turte. Biyyoonni Arabaa sochiin kun Filisxeemis akka dabalatu hubatu turan garuu waadaa galame keessatti maqaan Filisxeem hin eeramne. Egaa dhaloonni amma jiru Biriteen uummata Filisxeem irratti akka yakka hamaa hojjette hubata. Filisxeem biyya of dandeesse taatee akka beekamtii argattuuf hojii maneen bara 1920 Biriteeniif kennan. Garuu lakkoofsi Yihuudootaa gara Filisxeem godaananii jaarraa 19ffaa keessa dabalaa ture ittoo fube. Bara 1939 Biriteen lakkoofsi uummata Yihuudaa waggaatti gara Filisxeem godaananii 10,000 akka hin caalle murteessite. Yoo rakkoo addaa ta'e malee bara 1940moota ajjechaa suukanneessaa Naazii Holocaust jedhamuun beekamu Yihuudootatti wayita hummaatu baay'inaan gara Filisxeem godaanuu eegalan. Yoona kana uummanni Yihuudaa biyya of dandeesse hundeeffachuuf aangawoota Biriteenitti boo'uu loluu eegalan. Dubbiin wayita hammaatu bara 1947 dhaabbati biyyoota gamtoomanii Filisxeem kan Arabootaa fi kan Yihuudootaa jedhamu akka qoodamu yaada dhiyeesse. Yeroo hawaasi Yihuudootaa Biriteen jalatti abboomaman bara 1948 wayita obboo Israa'el biyya of dandeesse taatee United Nations seente. Walabummaan Israa'el labsamnaan waraanni yogguma sana eegale. Sababa waraana kanaan lammiileen Filisxeem 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa ari'aman. Waraanni Israa'el ifatti yeroo jalqabaaf kan gaggeeffame bara 1948 haga 1949 ture. Booda waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'ameen Israa'el lafa United Nations qoodeef caalaa fudhatte. Lixa Yerusaalem dabalatee Jordaan ammoo West Baankii fi baha Yerusaalem yoo qabattu Masriin Gaazaa fudhatte. Filisxeemota yeroo sana miliyoona 1.2 ta'an keessaa 750 kan caalaan dhiibamanii qe'ee isaaniirraa ari'aman. Bara 1949 hanga 1960mootaa keessatti baqattoonni Yihuudaa fi godaantonni biyyoota Arabaa kaanii miliyoona 1 ta'an akkasumas Yihuudoonni haleellaa Holocaust baqatan 250 ta'an Israa'el qubatan. Biyya amma Israa'el Jordaanii fi Masrii gidduutti dhiphatteetti warra Filisxeem roorroodhaan manca'an. Israa'el erga walbummaa ishee labsattee gadi hin teenye qaamaan Araboota gidduu hojiidhaan gama lixaa jirti. Bara 1956 fi 57 Biriteeniif Faransaatti hidhattee Masrii weeraruuf kaate. Kaayyoon ishee boosuuwis doonii isheef banuu fi Filisxeemonni gara gammoojjii Siinaay akka haleellaa irratti hin raawwanne gochuudha. Baruma kana
Baruma kana keessa United Nation gidduu galuun Gaazaa fi Sinaayitti daangaa godhe. Dooniiwwan Israa'el karaa Suwiis seenuu eegalan. Kun otoo kanaan jiru bara 1966 keessa wayita Firaans Israa'eliif meeshaa waraanaa dhiyeessuu dhaabdu. Ameerikaan immoo hedduminaan itti gurguruu eegalte. Kun Israa'eliif humna guddaa waan ta'eef lola biraa eegalte. Masriin tumsa biyyoota lixaan olaantummaa fi milkaa'ina Israa'el argatte tole jettee hin fudhanne. Daangaa United Nation Sinaayi keessatti daangesse cabsitee seenuu dooniiwwan Israa'elitti ulaa turan cufuu fi qoccoluu itti fufte. Masriin kanaaf Israa'el bara 1967 haleellaa tasaa irratti bante. Siiriyaa fi Joordaanis waraana sanatti makaman. Waraana guyyaa 6 ture kanaan Israa'el injifannoo argatte. Yerusaalem bahaa, guutummaa West Bank, Gaazaa, Goolan, Haayitii fi Sinaayi walitti qabdee fudhatte. Waggoota itti aanan iddoowwan kunneen keessatti qubsumni Yihuudootaa ni heddummate. Waraana bara 1967 sana booda Israa'el kaartaa bahaa giddugaleessaa akka haaraa fi isheef tolutti tolchite. Bara 1973 fi Siiriyaan qindoomuun Israa'eloota Sinaayi fi Goolan Haayit weeraranii jiran dagachiisanii haleelan. Lolli kun waraana Yoom Kippar yookiin waraana onloleessaa jedhamee beekame. Israa'el erga miidhaa dhumarratti gammoojjii Sinaayi deebifatteetti. Garuu adeemsa dippiloomaasiin argatte malee waraanaan miti. Erga dhukaasi dhaabbate waggoota muraasa booda dura taa'ummaa Ameerikaatiin waliigaltee nagaa Israa'el waliin mallatteessuun lafa kana deebifatte Masrii. Waliigalteen Kaamp Deevid milkaa'ina dippiloomaasii waraanaa 1973 booda argame isa guddaadha. Bara 1977 sadaasa keessa pirezidaantiin Masrii Yerusaalem daawwachuun sochii dippiloomaasii eegalan. Boodarra Masriin Sinaayi deebifachuun Israa'el biyya ta'uu beekamtii akka kennitu waliigalteen mallattaa'e. Waliigalteen Israa'elii fi Masir gidduutti bara 1978 mallattaa'e kun waliigaltee Kaamp Deevid jedhama. Dhibdeen Israa'el biraan Libaanaan waliin. Bara 1982 Israa'el hoogganaa dhaabbata bilisummaa Filisxeem adamsuuf jecha Libaanaan weerarte. Sababni ammoo gareen Filisxeem muraasi Londanitti ambasaadarra Israa'el irratti yaalii ajjechaa raawwachuudha. Kana hordofee mooraa baqattoota Filisxeem Beerut keessa jiran Sabraa fi Shatilaa jedhaman keessatti Filisxeemonni jumlaan ajjeefaman. Kan ajjeese kiristaanota Israa'el. Koomishinii mootummaa ministeera ittisaa kan turan Eriyaal Shaaroon itti gaafatamaa godhe. Aangorraas kaase. Bara 1984 filannoo adoolessa keessa Israa'el keessatti gaggeeffame booda paartileen Liikudii fi Labar qindoomina uumuun ministeera muummee Shimoon Peres biyyattii bulchuu eegalan. Waxabajjii 1985 Israa'el humna ishee Libaanaan keessaa baaste. Garuu daangaa irraa qubachiiste. Fincila Arabaa inni jalqabaa bara 1987 eegale. Muddee keessa fincilli Intifaadaa jedhamu iddoowwan Israa'elotaan qabamanitti eegale. Kun ka'umsa hundeeffama Hamaas ta'e. Hamaas osoo baay'ee hin turin Israa'el irratti haleellaa suukanneessaa gaggeessuu eegale. Bara 1991 amajji keessa Iraaq waraana kana keessatti hirmaatte. Waraana galoo galaanaa jedhame. Iraaq waraanicha sadarkaa naannawaa bahaa giddugaleessaatti akka guddatu ifeeti. Israa'el garuu ajaja Ameerikaatiin deebii kennuurraa qusatte. Iraaq misaayiloota 39 Israa'el irratti dhukaaste. Onkoloolessa keessa US fi Sooviyeet waliin ta'uun mirga bara 1949 as yeroo jalqabaaf Israa'el, Libaanaan, Siiriyaa, Joordaanii fi Filisxeem magaalaa Maadriiditti walitti fiduun haala hariiroo isaanii fooyyessan irratti mari'achiisan. Dursaan paartii Laaboor Yitzhaak Shaamir dhiibbaa US tuffachuun hirmaachuu waan dideef hirmaannaan mootummaa keessaa qabu gadi bu'e. Bara 1992 paartiin Laaboor wayita aangootti deebi'u ministeerri muummee Israa'el Yishaaq Raabiin sagantaan qubsuma babal'ifannaa akka dhaabbatu gochuun paartii warra Filisxeem waliin dubbachuu eegalan. Abrabiinii fi dureen PLO Yasir Arafataa waliigaltee walabummaa Filisxeem mirkaneessuu akeekee fi warraaqsa jalqabaa Antifaadaa goolabuu Oslootti mallatteessan. Lola Israa'el Paalestaan Araboonni Israa'el eenyu fedhe?
Israa'el bara 1994 caamsaa hanga adoolessaatti lafa Gaazaa fi West Bank gara caalu ijaarsa qubattoota Yihuudaa Gaazaa fi West Bank keessatti gaggeessitu deeggaran waliin akka hin hojjenne ibsite. Adeemsa fagalee kennuu sana keessatti Ameerikaan yeroo jalqabaaf hin hirmaatin hafte. Paarlaamaan Israa'el bara 2017 ji'a Guraandhalaa keessa West Bank keessatti dachee warra Filisxeem irraa uummata Yihuudaa qubsiisuuf yaalii labsii baase. Hojiin Yihuudotaa qubsiisuu waggaa 25f turus bara sana waxabajjii keessa eegale. Mudde 2017 pirezidaantiin duraanii US Donald Trump wayita aangoo qabatu Yerusaalem magaalaa Israa'el ta'uu ishee beekamtii kenne. Kun biyyoota Arabaa fi biyyoota lixaa michiiwwan US ta'an hedduu dallansiise. Bara 2018 ji'a Sadaasaa keessa Masriin United Nations waliin ta'uun waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo dheeraaf Israa'el fi Hamaas gidduutti akka mallattaa'u dhiibbaa guddaa uumanis hin milkoofne. Waggaa isaatti ammoo US qubsumni Israa'el West Bank keessa jiru seeraan ala akka jedhamu akka hin fudhanne ifatti dubbatte. Kun osoo kanaan jiru lolli hamaan Israa'el fi Filisxeem bara 2021 dho'ee addunyaa yaaddeesse. Haleellaa Israa'el guyyaa 11f walitti aansuun gaggeessiteen namoonni 250 caalaan du'anii manneen daldalaa 1000 caalaan barbadaa'an. Lolli kun jaarsummaa Masriin tasgabbaa'us ergasiis haleellaan qilleensaa fi walitti dhukaasuun karaa lafaa gaggeeffamuu hin dhaabanne. Haleellaa sanbata darbe waggaa 50ffaa waraana Yom Kippur irratti Hamaas raawwateen Filisxeemii fi Israa'el goolama hamaa keessa seenaniiru. Addunyaa irratti biyya akka Israa'el lakkoofsa uummataa Yihuudotaa hedduu qabdu hin jirtu. Waggoota 50 darbaniif qubsuma West Bank fi ba'a Yerusaalem ijaartee keessaa yeroo ammaa Yihuudoota 600,000 caalantu jiraatu. Seera idil addunyaatiin qubsumni kun seeraan ala. Kun ejjennoo mana maree nageenyaa fi mootummaa UK'ti. Biyyoonni addunyaa hedduun ejjennoo kana qabanis jiru. Kana jechuun lammiileen Israa'el kanneen seeraan ala qubatanii jiru jechuudha. Israa'el garuu kana fudhattee hin beektu, fudhachuus hin feetu. Waa'een qubattoota Israa'el fi baqattoota Filisxeem yoomuu madda qoccolloo biyyoota lameenii fi addunyaati. Waliigalteen egeree lammiilee Filisxeem waa'een qubattoonni Yihuudaa West Bank keessaa kaafamuu waa'een Yerusaalem hundaa ol ammoo waa'een Filisxeem biyya of dandeesse ta'u madda qoccolloo ijoodha. Bal'ina lafa kiiloomeetira iskweerii 277 kan qabdu Israa'el biyyoota Arabaa kanneen akka Masrii, Joordaan, Siriyaadhaan marfamtee handaara galaana Meediteraanii irratti argamti. Magaalaa guddoo isheen